والله برانا شمران وما أرمو أمانتا مسلمات أنا دابني كيارة تسني دي ثانا ماما أبلي في مانكات دبرتوش يا واقعيات نباسي دوغا واقعيو كينيا برانا كوني تاريكو ما دوغا ربي سفون شابي سفون غغت شمر كينيا وان تايم بيكو وروني أكنا غوتن كوني مو دوغا دوبچو دف نمني تكتين تيچن جچودا دوغا سنجا نممتي تكو بك أمانتا بكمبوتن ربي دوغا واقعيو جچودا دوغا نم أمانتا بكمبوتن كيستو جولين أكنا تاتن أمانتا هنك أبدن dhugaa rabbii jechuudha yaada amantaa tokko keessa teechanii maqaa xureessisan malee amantaan qabdan jechuudha amantaan kamiyyuu of qusadhaa jedha maaliif waan haraamii irraa of eeggadhaa isiniin jedha garuu isin akka nama amantaa qabuu taatanii ijoolleen tokko tokko jechuudha amantaan bakka buuta warra kanaa kun jechuudha dhugaa dubbachuu fi ijoolleen naamusa qabdullee ijoolleen musliimaa keessa ijoollee bareeda jira ijoollee gaarii jira jechuudha garuu immoo warri akkasitti maqaa balleessaa suni warra hin taane warra safuu hin beekne warra amantaa ofii hin beekne malee namni amantaa qabu amantaan kamiyyuu hundi isaatu amantaa warri haraamii irraa of tiksaayii jedha akka amantaatitti hundumtuu jechuudha. Namoo ijoolleen amma wanta akkasii akka sibiilan ka viidiyoo waan akkasii eegaltan suni amantaa tokkoyyuu bakka hin buutan jechuudha. Namni safuu cabsu kamiyyuu amantaa kamiyyuu bakka hin bu'u akka kootiitti akka yaadutti jechuudha. Ani amantaa kamiyyuu nan kabaja nan jaaladha. Garuu kolkolleewwan akkanaatuni amantaa bakka hin buutu dhugaa sinin jedha takkittiin ishee amantaa bakka hin buutu jechuudha maaliif amantaa jechuun kan haraamii irraa of eegdu kan safuu kee beektu akkasuma immoo amantaan keetilee siif hin ajaju wanta akkanaa kana jechuudha keessattuyyuu dubartiin safuu eeggachuu qabdi amantaa ishee eeggachuu qabdi maqaa ishee eeggachuu qabdi maqaa warra ishee eeggachuu qabdi maqaa biyya ishee eeggachuu qabdi. Bakka nuti keessattuu ijoolleen biyya ormaa jiru kuni qaaruma nyaanni dhugaa waaqa qaaruma barbaree nutti naqanii jiru maakka tattaatan barbaree hedduutti si naqanii dhugaa waaqa nama ajaa'ibdu jechuudha. Naa of qusadhaa warroon akkas jechuudha. Amma sagalee mucaa fide kan ani irraa hin mure malee waan baay'ee haasa'e jechuudha. Ani akka inni haasa'u miti kanan haasa'u. Ani gorsan kenna malee akka inni haasa'u miti. Ani namni amantuma kam keessattuu yoo kan balleessu ta'e amantaa san bakka hin bu'u. Anak aku tak kasih terfirada ya sudah. Ma Kristana kesantan, ma Muslima kesantan, ma Waqifata kesantan. Bakka barbada atau garu namni safuu cabsu amantaa san bakka hin bu'u jechuudha. Ana ijoolleen akkas goote sun immoo amantaa bakka hin buutu. Sobanii warra amantaa achi keessa jiru san ijoollee akkasii xureechuuf akkas godhu jechuudha warroonni sun. Ana akkas isin jedha obboloota koo isin warra akkanaa kana of keessaa baasuu yaadaayi nama agartan san of keessaa baasaa warroonni kana bakka keenya hin bu'u jedhaa jechuudha. Hundumti keessanuu bakka amantaa tokkoyyuu hin bu'u jechuudha. Na kanaafiyyuu ijoolleen keenya safuu eeggadhaa isin jedha warri immoo safuu beektan safuu keessan eeggadhaa wal gorsaa akkasuma namni tokko yookiin amantaa tokko keessa akkas ta'e lakkii kun amantaa yaamati akkas jettanii wal qeequu miti. Maaliif Oromoon Oromoodha amantaa hedduu jira biyya keenya keessatti hin beektanii amantaa baay'eetu jira. Kun Oromoo wal danda'eetuma wal kabajeetuma jambulaa miti kanaafuu wal gorsee bakka gaddaa bakka gammachuu waliin dhaabateetuma wajjin dabarfataa jechuudha. Kanaafiyyuu nutis shamarran biyya ormaa amantaadhaan kutaadhaan gandaa osoo waliin qoodin namoota waan akkanaa dalagan kana irratti dubbachuu qabnaa jechuudha. Yookiin ana amma fakkeenyaaf ijoolleen akkas goote sun ijoollee musliimatii jedhanii jiru. Ani garuu ijoollee musliimatii jedheen dhiisu. Maaliif har'a gaafa maqaan keenya nu badu ijoollee biyya ormaa jirtu hin jedhan malee ijoollee musliimaa qofatu akkas ta'e hin jedhan. Hunduma keenya walitti nu qabu. Kanaafiyyuu Oromoon tokko waan ta'eef hunduma keenya walitti nu qabu. Kanaaf ofirraa falmadhaa ofirraa balleessa warra akkasiisan jechuudha. Kan akkasiisun amantaas bakka hin buutu Oromoos bakka hin buutu kawadoota barandaa jalatti dhalatee warra akkasitti guggodsan jechuudha waaqa oolla. Dhugaa waaqayyoo jechuudha. Rabbi nama jibbisiisan maal boo Oromoo safuu beekaa bar. Oromoo yoo heerumallee safuudhaan heerumee safuu ofii beekee aadaa ofii beekaa amantaa ofii beekaa hundumti ilmi namaa kamiyyuu amantaa beeka jechuudha. Amantaa isaa san eeggachaa safuu isaa eeggachaa maatii isaa kabajaa boruu immoo nama akkamiitiin ta'a abbaa manaa akkamiitiin heeruma jettee of kabajaa isheenillee kabajaa ofitti gootii jechuudha. Oromoo qulqulluu akkasitti beekna boonu inni akkasitti hin beekaan akka kootitti akka yaada kootitti jechuudha. Hanga wallaalummaa kiyyaatiin ani ijoollee shamarran kana dhaamsi keessa kana jechuudha. Amantaadhaan kutaadhaan gandaa osoo hin qoonne walirratti hojjedhaatii namoota akkana ta'an of keessaa baasuu yaada. Of keessaa baasuu yaalaa isiniin jedha obboloota koo. Namni waan badaa dubbatu amantaa takkaayyuu bakka hin bu'u.
namni safuu cabsu amantaa hamaa bakka bu'u namni amantaa namaa arrabsu amantaa nama sanii bakka bu'u dhugaa waaqayyo jechuudha amma feesbuuka yuutuubii feesbuukan jedha tiktokii irratti jechuudha kunoo amantaadha walitti ka'anii kunoo akkanumatti cirraa iyyaa oolu jechuudha ani takkaan dhaggeeffadhus hin barreessus nama amantaa namaa arrabsu hin jaaladhu kiyyasuu arrabsa hin jaaladhu baqa maaliif jedhi kan osoo kan ofii kan akka ishii gubu beektu amantaa namaa arrabsitu jechuudha kanaaf ani amantaa nama kamiyyuu sin arrabsus koos akka arrabsamu fedhu maaliif nan kabaja nama safuudhaan guddate nuti oromoon akka guddanne akka naannoo keenyatti nuti kiristaana musliima jenneetuma guddanne walumaan nyaanne walumaan baranne malee akka miidiyaa kanarratti qoodu kan hin beeknu jechuudha kan naannoon keenya hin jiru kuni bakkuma fedheeyyuu hin jiru naannoon keenya boo salaamni qaba keessanii mati jechuudha akka miidiyaa kana yoom ta'e nuti doo akka miidiyaa ta'e biyya ulfite akka miidiyaa kana biyyi keenyallee Itoophiyaan keenya akka amantaadhaan akkasitti wal arrabsu kan wal arrabse qaata biyyattiin tinya barbadooftee daaraa taate jechuudha garuu namni keenya uummanni keenya nama sammuu qabu warri gurguddaan kuni gurguddaa dhiisiti naannoo keenyatti xixiqqoon tuni sammuu qabna jechuudha nuti wajjin laannaa wajjin dhunnaa timirtibeetiin keenya tokko lanni keenya tokko awwaalli keenya walirraa awwaaluu ciinis gaddis gammachuunis nuti waliin malee gargar hin jiru nuti jechuudha kanaaf nuti ijoollee safuudhaan guddate nuti amantaa kutaa gandaa wal qooduun beenu ani takkaa miidiyaa harratti arge malee namoota amantaadhaan kutaadhaan gandaa wal qoodu asirratti arge dhugaa dubbachuudha jechuudha kanaafiyyuu obboleewwan kiyyaa adaraa keessanii warroota safuu caccabsan kan ofirraa jimmi godha argaa isaanii dhugaa rabbi jechuudha waliin arrabsina amma tokko wayii dhugaa waaqayyo jechuudha maal jedha amma mucaan tokko wayii jechuudha mucaa sun musliima ijoolleen teenya kiristaanaa hin beektan biyya arabaa kana keessattuu saudi arabiyaa aba'aa kana uffatanii yeroo fakkeenyaaf gadi baatu aba'aa kana uffattee deemtaa jechuudha maal jedha uffata ijoolleen immoo basmoorii jedhanii annoo keessatti makiinaa keessatti basmoorii jechaa jiru ijoollee shamarraniiti qofa jechuudha aba'aa san kaawwatanii akkam aba'aa keenya kaawwatta maalidha maal jechuudha kun bututtuu arabni kosiitti gattu bututtuu arabni bakkuma argatti gatanii deeman akkasuma jedhan kuni bututtuudha barinni bututtuudha dhugaa waaqayyo wannoo yoo ta'e seera kan qabu hin jira kanaa mati jechuudha abaan kan akkuma waada gurraacha uffatan malee ijaabaa mati inni dhugaa rabbisin hin jedhani maal dojaabatee bijaamni seera qaba bakka qaba akkaataa qaba amma kunniin bakkuma argatti gatu bakkuma argan godhu jechuudha waan seera wayituu kan qabu tokko hin jiru kun yaada akka uffachuudhaaf malee wanti seera wayituu hin jiru jechuudha akka kiyyatti akkasitti farda saaniyyuu kunoo akkasuma naan jechuudha kunoo akkasitti gatu amma kunoo haasaa kanatti akkasitti gaggatamee jira akkam goota ishee yoo namni uffate hin loltan yoo namni kosiitti gate kosii kan keessaa fuutee uffattaa tamma ishee kunoo wasbaarmatti ganna hunda guurree wannaa kana jechuudha carqii gurraacha kana jechuudha kun carqii maarra koo qaba boleessa koo maalo carqiidhaan miti kan carqii ni miti ilmi namaa amantaa ofii yoo amanu laphee qulqulluudhaan amanuudha carqii miti carqii fakkeenyaaf ishee naxalaa hin uffatama amma kiristaanis musliimas qamisii hin uffata musliimnis kiristaanis hin uffata maa uffattanii hin jedhamu maaliif uffataa miti kan ilaalamu laphee keetti amantaan kee laphee kee keessa jira ishee uffata gubbaa hin jiru jechuudha uffanni kee akka qaama siidhessuuf malee qaama kee sattaruudhaaf malee uffanni amantaan irra hin jiru amantaan uffata irratti barraa'ee hin jiru jechuudha kan immoo seera qabu hin jira kan iddoo itti qabamu uffatamutu jira kan akkasiiti miti kuni amma bakkuma argatetti uffatta bakkuma agartetti daaraa keessan gangalachaa oolanii maalii jedhan sila maal jechuudha obboleessa koo dhiifama siyaa godhu waaqayyoon waan biraan jedhu jechuudha mucaasani baay'ee tokko na aarse dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechuudha kan akkanaa kanaati jira kun hoolaan kan homaan beenne jechuudha amantaan laphee ofii qofa lapheedha kafanaa miti laphee keessi ilaalaa akkasuma kafanni keenya kan ittiin of sattarruu jechuudha kan immoo iddoo itti uffatamu iddoo maskiida fi iddoo beeksisatti uffatamu hin jira jechuudha kun abaa bakkuma agarteetti bara bakka gaaris bakka badaas yoo deemtu kana uffatanii deemu hundumatu uffatee deema bara ijaamni immoo hin jira kan dubartoota adda jira inni jechuudha inni kan itti salaatantu jira jechuudha akkasiin beekaan abboo kun jarri kun akkasitti amma adda addatti qabu jechuudha kana abaa akkasumatti gataa deemu bakkuma arganitti kun guurree gataa deemna jechuudha akkasiin hin jedha obboloota koo warra akkanaa kanaaf bakka hin qabu dhugaa waaqa nama akkasii kanaaf bakka hin qabu eenyumallee yaa ta'u jechuudha maaliif
nan kabaja amantaa kamiyyuu akka xuraa'u barbaadu garuu kiyyeessa akka arrafamu barbaadu amantaa namaa kamiyyuu nan kabajachuufani waa'ee kana isinitti taasisee obboloota koo yoo balleesse dhiifama akkasuma yaada fi qeeqa qabaattan immoo komentii koo jalatti barreessuu hin dagatinaayi warri immoo hin balleessitellee jettan komentii irratti barreessaayi waan balleesse immoo naan dogongora waan qabaadhe dogongorte iddoo kanatti jedhaati naa barreessaa ijoollee musliimas ijoolleen kiristaanas anis hunduma keessanuu qixxoon jaalladha waaqayyo waan irra caalchisee sinaa jaallatu isinis rabbiin keessa sinaa jaallatu እና akkas isiniin jedha kana dhaamsi kiyyaarraa obboloota hundumaaf ka walitti qabu isiniin jedha akkasuma warroonni maatii koo hin taane sabskraayibii godhaatii maatii koo naa ta'a jajjabeechaa laayikii nu godhaa sabskraayibii nu godhaatii yaadaa fi qeeqa qabaattan immoo akkuma isin jedhu komentii irratti barreessuu hin dagatinaa nagaa ta'a fayyaa ta'a hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti immoo kanumaan naa tura kanumaan ittiin boo'araa isiniin jedha nagaa ta'a fayyaa ta'a isiniin jaalladha hunduma